Akkam jirtu fayyaa keessanii jecha hordoftoota kanneen abbaa carraa feesbuukii akkasuma hordoftoota kanneen abbaa carraa tiiktookii akkasuma hordoftoota kanneen abbaa carraa yuutuubii koodii 48ffaa baasuudhaaf jenna. Amma sagantaa keenya xumuraatti nu wajjin ta'a isin jechuun barbaada. Carraa gaasniif haa ta'u amma kan lakkoofnu paadiidha. Paadiin kun nama 100 baatee jira. Paadii 60 ta'uusaa walii wajjin cheekii goona jechuudha. Waliin lakkoofnu tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan kudha tokko kudha lama kudha sadii kudha afur kudha shan kudha ja'a kudha torba kudha saddeet kudha sagal digdama digdamii tokko digdamii lama digdamii sadii digdamii afur digdamii shan digdamii ja'a digdamii torba digdamii saddeet digdamii sagal soddoma soddomii tokko soddomii lama soddomii sadii soddomii afur soddomii shan soddomii ja'a soddomii torba soddomii saddeet soddomii sagal afurtama afurtamii tokko afurtamii lama afurtamii sadii afurtamii afur afurtamii shan afurtamii ja'a afurtamii torba afurtamii saddeet afurtamii sagal shantama shantamii tokko shantamii lama shantamii sadii shantamii afur shantamii shan shantamii ja'a shantamii torba shantamii saddeet shantamii sagal jaatama jechuun jaatama baay'isuu dhibbaa nama 6,000 jechuudha. Amma immoo koonii lakkoofsa qabu lakkoofsa tokko ka'ee hanga 6,000 kan jiru innis dhibba hidhamee jira. Walii wajjin lakkoofne jechuudha. Tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan kudha tokko kudha lama kudha sadii kudha afur kudha shan kudha ja'a kudha torba kudha saddeet kudha sagal digdama digdamii tokko digdamii lama digdamii sadii digdamii afur digdamii shan digdamii ja'a digdamii torba digdamii saddeet digdamii sagal soddoma soddomii tokko soddomii lama soddomii sadii soddomii afur soddomii shan soddomii ja'a soddomii torba soddomii saddeet soddomii sagal afurtama afurtamii tokko afurtamii lama afurtamii sadii afurtamii afur afurtamii shan afurtamii ja'a afurtamii torba afurtamii saddeet afurtamii sagal shantama shantamii tokko shantamii lama shantamii sadii shantamii afur shantamii shan shantamii ja'a shantamii torba shantamii saddeet shantamii sagal jaatama jechuudha. Jaatama jechuun kooniin kun lakkoofsa tokko ka'ee hanga lakkoofsa 6,000tti tokko kan of keessaa qabu jechuudha. Carraa gaarii isiniif ta'u. Amma immoo koonittiin dhibba hidhamteerti moo meeqaa hidhamteerti kan jettu walii wajjin lama lakkoofnee dhibba ta'uusaa. Sana booda gara abbaa carraa baasutti dabarra jechuudha. Abbaan carraa kun biyya kamii lakkoofsa meeqatu ba'a dhiiraaf ba'a moo shamarraniif ba'a kan jedhu walii wajjin ilaalla jechuudha. Carraa gaarii isiniif ta'u kan baasaa jirru koodii 48ffaadha. Tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan kudha tokko kudha lama kudha sadii kudha afur shan kudha ja'a kudha torba kudha saddeet kudha sagal digdama digdamii tokko digdamii lama digdamii sadii digdamii afur digdamii shan digdamii ja'a digdamii torba digdamii saddeet digdamii sagal soddoma soddomii tokko soddomii lama soddomii sadii soddomii afur soddomii shan soddomii ja'a soddomii torba soddomii saddeet soddomii sagal afurtama afurtamii tokko afurtamii lama afurtamii sadii afurtamii afur afurtamii shan afurtamii ja'a afurtamii torba afurtamii saddeet afurtamii sagal shantama jechuudha. Shantama baay'isuu lama dhibba tokko shantama jechuudha.
Amma daqiiqaa lama sadii kan hin caalle gidduutti abbaa carraa adda baasnee yeroo isinitti himnu ta'a. Carraa gaarsiin haa ta'u. Koodii 48ffaa amma baasaa jirra. Koodii 49ffaan bor ganama isaa sadiitti ba'a. Koodii 50ffaan iftaan qidhaamee ganama sa'aatii kanatti ba'a jechuudha. Warri yaaluu barbaadan koodii 49ffaan ganama kana daqiiqaa 30 booddee hin jiru. Daqiiqaa 30 booddee koodii 50ffaadha kan kutamuu jalqabu. Kan borii daqiiqaa 30 booddee hin dhumu jechuudha. Asumaan warri ollaa irraa kan isin hubachiisnu kana booddee koodii 50ffaadha kan isiniif deebi'u qidhaamee dhufu ganama kan bahu jechuudha. Koodii 49ffaan parsantii 95 ol xumuree jechuu barbaadetanii carraa gaarii isiniif haa ta'u. Akkasuma warri inni daawwachaa jirtanuu laayivii irratti warri daawwachaa jirtanuu warri boodan reefi laayivii keessa galtan yoo jiraattan yuutuubii keenya seentanii gootummaa viidiyoo keenya yuutuubii keenya carraa tokkoffaa koodii tokkoffaadha kaastanii amma 50ffaatti kan baasaa jiru kan hunda isaayyuu akkamittiin akka bahu eenyuuf akka bahe nama isaatiif akka bahe gootummaa isaa yuutuubii keenya yoo seentan argachuu dandeessu jechuudha. Carraa gaarii isiniif haa ta'u. Daqiiqaa muraasa booddee walitti deebina. Ibrahim maal jette? Ibrahim maal jette? Koodii 48 irra yaabtanii carraa gaarii isiniif haa ta'u jecha koodii 48 daqiiqaa 30 booddee baay'ee daqiiqaa 30 booddee lammaffatti jalqabatte daqiiqaa 30 garuu isiniif deebi'aa yoo qaqqabu warreen isin qaqqabanii koodii 50ffaatti isiniif deebi'aa warreen 49 yaabtaniif carraa gaarii isiniif haa ta'u. Egaa eessa akka galuun beeknu eenyuuf akka galuun beeknu walumaan kan ilaalu carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jecha. Egaa ammas ol deebiin kan isin hubachiisnu eegat wantoonni kananii adda carraatiin baay'eetu banamee jira godhaa fi adda baasaatiin mukkara fi binaasonni kan kennu kalata degdama akka carraan godhaa kana baraa isiniin jechuu barbaanna namoonni baay'een karaa fi nama doomsaa jiru waan godhaa karaa fi nama doomsaa jiru waan godhaa fi isa kana walitti maatii keenya kana telegiraamii bicheedhaa isiniin deemaa warreen akka fayyaa yaaddan sabaan carraa gaarii isiniif dabarsanii jecha 49ffaan daqiiqaa 30 booddee hin jiru koodii 50ffaan haala bareedaatiin jalqabee jira. Warra yaaluu barbaadan ammoo as keessatti akka lafa telegiraamii qabaa keessa godhaa isinii jenna. Kembon telegiraamii irratti manatti nama fayyada. Telegiraamii irratti tokkotu nama fayyada. Telegiraamii malee hin ta'u. Immoo sin dandeessa garuu hin nama si jalaa tura. Si jalaa tura. Abrahaam si deebi'a gaafa torba jechuun si deebi'a. Namoota baay'eetu toora irra jira. Eenyu laata abbaan carraa irraa eenyu walaallaa eenyu biyya laata biyya kan ba'a nama kamiitiif ba'a eenyu walaallaa daqiiqaa muraasa booddee olii makamaa jira jechuudha. Eenyu abbaan carraa eenyutu nu kaasaa
Amin. Eeyyee gaaddisa karaa himata nama salatu jechuudha. Terus anak berdua, jika kedua waktu kamera tina agarsiisi, afan toko senjata toko kisah kita lama kawan senjata oli makta sedi kawan senjata kisah nafsa toko orki kisah agarci, orki kisah agarci, oli maki, turut oli maki jelakai oli maki, toko kau kisah nafasi, toko kau kisah nafasi. Kuasa kumasadif ibajaf digdemishan, kumasadif ibajaf digdemishan. Kumasadif ibajaf digdemishan. Kumasadif ibajaf digdemishan. Bacaratu kufa kumasadif ibajaf digdemishan. Bacaratu kufa kumasadif ibajaf digdemishan. Kumasadif ibajaf digdemishan Ilyas jedhama kaani. Lakkoofsa kumasadif ibajaf digdemishan. Hello. Akkam naguma? Gara. Nagaa keessanii? Jira. Kanani abbaa carraa bukkeedhaan si bilbilaa jira? Eh? Kanani abbaa carraa bukkeedhaan si bilbilaa jira? Ah. Maqaa kee eenyu jedhu? Eliyaasi. Karraa yaate turte? Lakkoofsa meeqa yaate yaadatta? Yaadatu garuu akka. Biyyi keessa? Algeessaatti uumame dalloo. Algeessaachi takkaa galeen beeku Algeessaachi yeroo jalqabaati carraa tokkoffaan lakkoofsa 3,625 qaqqabee jira. Eesh. Deeqaa muraasa booddee walitti deebinaa baga abbaa carraataan isin jedha carraa kee kanaa marsaa 48ffaa jechuudha. Carraa tokkoffaan godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Algeessaachi ganda Uumee Famdalloo galee jechaa jira. Carraa lammaffaa eenyutu kaasaa? Carraa lammaffaa eenyutu kaasaa? Carraa lammaffaa harka kee duwwaa akka ta'e kaameeraatti na agarsiisi. Tokko harka keessa na galchi. Waliin naamakii. Tokko keessa na kaasi. Lakkoofsa 18. Lakkoofsa 18. Abbaa carraa lammaffaa lakkoofsa 18. Bacara lammaffaa lakkoofsa 18. Abbaa carraa lammaffaa lakkoofsa 18. Abbaan carraa tokkoffaa aanaa Algeessaachiiti. Abbaan carraa lammaffaa lakkoofsa 18. Maqaan Caaltuu jedha. Caaltuu bilbilisee hojjechaa jiru. Kuffisachuudha. Caaltuu namni beektan dingata Hawaasa gar 33 dhumasa inni immoo dhumasa garuu bilbilisee hojjechaa jiru.
muddee karaa onlaayinii karaa seekuratti na yaala. Akkasuma koodii 47ffaa kan ta'e gadda baasne warri hin beekne yoo jiraatan lakkoofsa kan gadda baasne abbaan carraa ammallee hin argamne. Kanaaf barbaadamaa jira jechuudha birrii 500 kennamneef ammayyuu akkasumas isin hubachiisuun barbaada sooshaal miidiyaa irraa argaa jirtudha yaada. Amma gara abbaa carraa sadaffaatti dabarra. Abbaa carraa sadaffaa nyutunuu kaasaa. Kamaari abbaa sadaffaa nu kaasi deema. Harka kee duwwaa ta'uusaa kaameraatti na agarsiisi. Tokko harka keessa na galchi. Tokko harka keessa na galchi. Waliin na makii. Waliin na makii. Waliin na makii. Tokko keessa na kaasi. Tokko keessa na kaasi. Lakkoofsa 725. Lakkoofsa 725 abbaa carraa sadaffaa. Lakkoofsa 725 abbaa carraa sadaffaa. 725 abbaa carraa sadaffaa. 725 eenyu maqaan Shifirree Sagal maqaan Shifirree jedha abbaa carraa lama sadaffaa Shifirree. Hello. Akkam naguma? Jirra kunoo. Kan abbaa carraa yookiin asirraa abbaa carraa sadaffaa taatanii jirtu. Abbaa carraa sadaffaa taatanii jirtu kan abbaa carraa bukkeedha. Biyyi keessan eessa? Sabbata? Haa ta'u akkaawuntii keessan asumaan karaa miiseejii na ergaa isin jechuun barbaada moo na ergaa? Abbaan carraa tokkoffaa analgisaachi, abbaa carraa lamaffaa bibilisaan hojjetu, abbaan carraa sadaffaa sabbataadha. Koodii 48ffaa kana fakkaata. Koodii 49ffaa burga nama sa'aatii makana laayivii irratti wal agarree kan wal wajjin baasnu ta'a. Carraa gaariisiniif haa ta'u warri carraan kun si qaqqabee gammadan isiniin jecha warri isin qaqqabname yoo jiraate carraa keessan yaalaa isin jechuun barbaada. Sagantaa keenya asuma irratti xumureerra galatoomaa.